Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, ijoolleen haadha keenyaa, Doroo Maariyaam, maqaa Gooftaatiin nagaan isiniin jedhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifama. Kaballeessa keenya akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eegamin kan yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Obboleewwan koo yeroo darbee wantoota amantaan Ortodoks Tawaahidoo barsiiftu keessaa tokko kan ta'e waa'ee fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjin ilaallee turre. Yaadattuu yoo ta'e yookaan namoonni hin dhaggeeffanne irra deebi'aatoo kanaan duran kan poostii godhe dhaggeeffadhaa jechuun barbaada jechuudha. Isa keessatti wantoonni ilaalle wantoota ciccimaa afur ilaallee jira. Wantoota ciccimaa ta'an afur jechuudha. Inni jalqabaan waa'ee fannoo dubbachuun dura waa'ee maali dubbachuu akka qabnu ilaallee ture. Innis waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Waan hundaafuu bu'uura kan ta'e waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilaaluu akka qabnu wajjin maal goone turre ilaallee turre jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo maaliif gara biyya lafaa dhufe isa jedhuuf dhala namaa badee ture fayyisuudhaaf akka dhufe. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Waa'ee isaa ilaallee turre. Ittaansine immoo waa'ee fannoon kaakuu moofaa keessatti ilaalchi yookiin Israa'eloon yookiin warroonni biyya lafaa keessa jiran yeroo sanitti ilaalchi isaan fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos qaban maal fakkaata waan jedhus wajjin ilaallee turre jechuudha. Innis keessattuu biyya Faars jedhamtu keessatti akka aadaatti fudhatamee akka turee fi uummanni Israa'elis kolonii mootii Roomaa jala waan jiraniif aadaa kana fudhatanii akka turan. Aadaan kun immoo namoonni cubbuu hojjetan, namoonni yakka hojjetan irratti akka fannifaman ilaallee turre jechuudha. Macaafa qulqulluu macaafa keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 22 hanga 23 ilaaluu hin dandeessa jechuudha. Isa keessa immoo kaakuu haarawaa keessatti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee fannoo isaatiin dhala namaa hunda isaa bilisa baasuu ilaallee turre jechuudha. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kiristaanotaaf maalidha yoo jenne immoo fannoon isaa humna keenyadha jechuudha. Fannoon nu maalidha? Humna keenyadha. Kunis immoo macaafa qulqulluu Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti argannaa jechuudha. Inni biraa immoo kan nu jajjabeessu fannoo isaati jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti jechuudha. Fannoon isaa fura keenyaa jechuudha. Fannoon gooftaa fura keenya akka ta'e. Fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenya akka ta'e kiristaanonni itti amannaa jechuudha. Kanas macaafa qulqulluu irratti maal jedha? Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoosiif isa fannoo irratti dhangala'eenis samii irrattis lafa irrattis nagaa buusee jiraan jedha. Irraan deebi'ee dubbisa jecha kana waan itti tolu. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoosiif isa fannoo irratti dhangala'eenis samii irrattis lafa irrattis nagaa buusee jira. Macaafa Filiphis boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti jechuudha. Kanaaf fannoon nu maal keenya mallattoo keenyaa jechuudha. Kanaaf fannoo morma keenya irratti hidhannee deemnaa jechuudha kiristaanonni. Har'aa wajjin kan ilaallu fannoo gooftaa Iyyasuus irratti fannifame baduu isaa ilaalla. Fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akkamitti badee maaliif badee waan jedhu san immoo har'a wajjin ilaallaa jechuudha. Waaqayyoon
abbaa jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u hubannoo fi ogummaasaa nuuf haalaatu jechaatu jechuudha. Erga kaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga fannifamee erga fannoo irratti du'ee du'a moo'ee erga ka'ee guyyaa 40tti immoo duuka bu'oota isaatitti mul'atee gara samiitti ol ba'een booda erga guyyaa 40 booda gara samiitti ol ba'een booda Yerusaalemitti na eegaa walitti qabamaa jechuudhaan duuka bu'oota isaatitti himee duuka bu'oonni isaatis mana Maariyaam haadha Maarqositti walitti qabamanii bakka jiranitti hafuurri qulqulluun hawaariyaatotaa maltee ture bu'ee jira jechuudha. Duuka bu'oonni yeroo sanitti erga hafuura qulqulluu erga fudhataniin boodatti onnee godhatanii amantaadhaan cimanii addunyaarra deemanii wangeela barsiisuudhaaf iccitiin hundi akka isaaniif kenname macaafni qulqulluuf nuuf himaa jechuudha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 kaafnee 2 yoo kaafne waa'ee kanaa sirriitti gadi qabee maal nu godha nuuf ibsaa jechuudha. Hawaariyaatonni afaan 71 kan duraanii wajjin 72 fudhatanii gara addunyaatti deemanii wangeela maal godhanii babal'isanii jechuudha. Wangeela babal'isanii jechuudha. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waggoota 3 fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waggaa 3 naannuma sanitti raajii raawwachaa ture. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga du'a moo'ee ol ba'ee hawaariyaatota hafuura qulqulluu kennee booda waggoota 3 naannuma sanitti dinqii garagaraa raawwachaa ture. Innis warroota ija hin qabneef ija banaa ture. Warroota qaamni isaanii laafees qaama isaanii jajjabeessaa ture. Hafuura hamaas warroota qaban keessaa baasaa akka ture seenaan nu hubachiisaa jechuudha. Kanumaan osoo jiru warroonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos fannisan warroonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uusaa hin amanne warroonni gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka fannifamu itti murteessan warroonni namni yakka hojjete Barnaabaas namni jedhamu akka mana hidhaatii bahu Kiristoos immoo akka fannifamu warroonni jedhanii turan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti murteessan suni har'allee immoo ilaalcha isaanii gadhee kan ta'e fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti taasisanii jechuudha. Kanaaf kiristiyaanonni ammas maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoositti raajii raawwachaa jiru. Fannoon kunis raajii raawwachaa jira. Kanaaf fannoo kana kiristaanota jalaa maal gochuu qabna? Dhoksuu qabna. Dhoksuu qabna kiristaanota jalaa. Yoo kiristaanota jalaa hin dhoksine ammas maqaan nu badaa jira. Raajiin raawwatamaa jira. Addunyaan immoo kana argaa jira. Kana dhoksuu qabna jechuudhaan seexanni duraan abbaa keenya Addaamiin iddoo miidhagduu taatee baase har'as immoo uummata kanarra buleetoo fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos awwaaluudhaaf ka'anii jechuudha. Kanaaf maal godhanii walitti qabamanii too labsii tokko baasuu eegalanii jechuudha. Jiraattonni biyya Yihuudaa hundi akka haaraa fi waan xuraawaa garagaraa irratti gatan labsii dirqisiisaa ta'e baasanii jechuudha. Namni waan kana hin goone adabamuu akka qabus mariidhaan murteessanii fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos awwaalamuu akka qabu murtee taasisanii jechuudha. Murtee taasisan wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Namoonni hara garagaraa wantoota qoshaashaa isa jennu san jechuudha. Irratti gatuudhaan akka inni hin mul'annetti kiristaanonni waa'ee fannoo akka hin kaafneef. Maaliifuu gaafa waa'ee fannoo kaafnu waa'ee maalii kaasaarraa? Waa'ee Kiristoos kaasna waan ta'eef. Waa'ee gooftaa keenya
Iyyasuus Kiristoos kaabna waan ta'eef jechuudha. Kunis osoo walirraa hin citin iddoon fannoon gooftaa itti awwaalametti waggoota 292 irratti gatamaa ture. Waggoota 292 jechuudha. Dhaloota meeqatu jidduu kana keessa ilaala? Dhaloonni hedduun jidduu kana keessa yoo jiraatu waa'ee fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos eessatti akka awwaalame, iddoo kamitti akka awwaalame ni dagatame jechuudha. Uummannis dhaloonni dhalootatti gaafa darbu eenyummaa isaa waan dagachaa deemuuf fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waggoota 292 irratti gatamaa gaara guddaa ta'ee uummannis maal ta'eera irraanfatee ture jechuudha. Maaliifuu kiristaanonni immoo biyyoota adda addaa keessa faca'anii waan jiraniif dhiibbaan garaagaraa yeroo sanitti kiristaanota irratti miidhaa guddaatu taasifamaa ture. Kiristaanonni ejjetatti ibiddatti gatamaa ture. Qaamni isaanii akka horiitti gogaan irraa kaafamaa ture. Maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Wanti yeroo sanitti raawwatame wantoota addaa ta'e har'a immoo nuti haalli hundinuu mijaa'ee bakka jirutti gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waaqeffachuudhaaf iyyuu yeroodhaaf ni irraa jechuudha. Gooftaadhaaf galata galchuudhaaf iyyuu yeroo maal godhera dhabne irraa jechuudha. Yeroo sanitti garuu kiristaanonni hedduu osoo akkasitti ajjeefaman, osoo akkasitti awwaalaman adabbiin garaagaraa irratti murtaa'u maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hin ganne jechuudha. Duunus isa wajjin jiraanna jechaa ture jechuudha. Har'as kiristaanonni fannoo isaatiif yeroo kamiyyuu qabsaa'uu akka qabnu, amantaa keenya hin cimuu akka qabnu, ejjechuu akka qabnu, qaraanioo yaadachuu akka qabnu, makaraa rakkoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf jecha dhargisan ilaalle isatti boo'uu akka qabnu hundi keenya kana beekuu qabna jechuudha. Gaafa waa'ee fannoo haasofnu giriraan garaagaraa maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa kan ka'e akka nurra ga'uu danda'u amanuu qabna. Amannee itti seenuu qabna jechuudha. Amannee yoo itti seenne, amannee yoo fudhanne rakkoo nurra ga'u kamiifiyyuu hirrifannu jechuudha. Makaraan garaagaraa yoo nurra ga'u gammachuudhaan fudhachuu qabna. Kiristaanonni yeroo ajjeefaman mormi isaanii yeroo muramu gammachuudhaan du'aaf deemu jechuudha. Maaliifuu gatii caalu argatu waan ta'eef. Kanaaf qulqulluun Phexros ani fiigicha koo raawwadheen jira, amantii kootis eegeen jira. Kanaafu garuu Kiristoos harkaa gonfoo fudhachuudha. Waaqayyo abbaan jaalalaa namoota amantiidhaan ejjetee mootummaa waaqayyoo dhaalu inni nu haa taasisu. Obboleewwan koo biyya alaas biyya keessas jirtan bakka kamiyyuu jiraadhaa jaalala fannoo jaalala gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos yaadachuu qabna. Qaraaniyoo yaadachuu qabna jechuudha. Qaraaniyoo gaafa yaadannu waa'een qaraaniyoo gaafa nutti dhufu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiru, uumaa ta'ee osoo jiru, dhala namaatiif jecha fannifamuusaa yaadanna. Dhiigaan bitamnee jechuudha. Dhiigaan bitamuu keenya yaadanna jechuudha. Oolmaa inni nuuf oole hunda yaadanna. Maarree fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos awwaalamee jira. Namni beeku hin jiru. Garuu Waaqayyoon immoo raajii isaatiin, dinqii isaatiin fannoo isaa baasuu barbaade jechuudha. Kanas immoo gochuu kan raawwate dubartii maqaan ishee Illeen jedhamtu akka mana amantaa keenyatti qulqulleettii Illeen jedhamtu maqaan kabaja kennameefii. Waa'ee seenaa ishee ilaallu. Illeen kan jedhamtu dubartii amantaa isheetiin cimtuu kan taate, dubartii amantaa isheetiin cimtuu kan taate akka seenaan mana kiristaana keenyaa nu hubachiisutti jechuudha. Mootittiin
illeen jedhamtu tun nama waaqayyoodhaan walitti dhiyaattee jirtu sodaa waaqayyoo qabdu. Ogummaa waa hunda dura waaqayyoon sodaachuudha. Akkuma jedhame isheenis sodaa waaqayyootiin kan jiraattu dubartii cimtuu dubartii amanamtuu turtee nun jedha seenan ishee. Abbaa warraa fi haadha warraa Tarbaaniyoos. Abbaa warraa ishee Tarbaaniyoos jedhama jechuudha. Abbaa warraa isheetiif amanamtuu kan taate immoo qiddistu qulqulleettii illeen kan jedhamtudha. Abbaa warraa isheetiif amanamtuu kan taate jechuudha. Illeen jechuun afaan Hibruutiin jechuudha. Bareedduu jechuudha. Illeen jechuun maal jechuudha? Bareedduu jechuudha jechuudha. Illeenin kan dhalatte dhaloota Kiristoositiin booda bara 247 dhalatte. Illeenin jechuun illeenin kan dhalatte bara 247 Yerusaalem irraa kiiloomeetira 5 qofa fagaatee kan argamtu magaalaa Bitaaniyaatti jechuudha. Magaalaa Bitaaniyaa tana keessaa duuka bu'oonni yeroo baay'ee itti deddeebi'anii barsiisanii duuka bu'oonni gooftaan hedduunis kan achi argaman jechuudha. Magaalaa Bitaaniyaa jechuudha. Yerusaalem irraa hedduu kan hin fagaanne kiiloomeetira 5 qofa fagaattee kan argattu eessatti dhalatte jechuudha? Bitaaniyaatti jechuudha. Isheenis abbaa warraa ishee Tarbaaniyoos nama jedhamutti heerumte jechuudha. Abbaa warraa ishee wajjinis jaalalaan jiraachaa turte. Abbaa warraa ishee garuu nama daldalee jiraatu jechuudha. Hedduma saditti osoo hin taane hiriyoota isaa wajjin biyyoota fagoo deemee nama daldalee jiraatudha jechuudha. Innis ishee wajjin jaalalaan nama jiraachaa ture jechuudha. Gaa'illi isaanii kan eebbifame warroota gammachuudhaan jiraatan keessaa isaan tokko akka ta'an seenaan isaanii hin ibsaa jechuudha. Garuu inni gaafa biyyoota hedduu deeman waggoota baay'eedhaaf biyyoota biroo hin turuu turan. Isaanis warqii garagaraatti daldalu jechuudha. Biyyoota tokkoo gara biyyoota birootti gaafa deeman waggoota 3 waggoota 4 biyya biraa turaniiti waan argatan san immoo walitti qabatanii gara maatii isaanitti deemu jechuudha. Garuu yeroo tokko ammas wanti adda ta'e tokko jidduu isaanitti mul'ate. Innis gaafa achi biyya biroo deemee daldalee buufatee gammachuudhaan gara haadha manaa isaatitti gaafa deebi'an karaa irratti hiriyoonni isaa haasa'a tokko kaasan. Haasofni isaan kaasanis maalidha yoo jettan amma nuti waggoota baay'eedhaaf biyyoota biroo turree jirra. Ijoollee keenyaaf jecha bultii keenyaaf jecha wantoota barbaachisoo walitti qabannee ni galaa jirra. Garuu haati manaa keenya yoo tana dhiirota biroo wajjin baalagdii dhiirota biroo wajjin ni ciisti ni sagaagalti jechuudhaan haasaa kana kaasan obboleewwan koo. Haasaa kana gaafa isaan kaasan abbaa warraa illeenii ishee waan amanuuf haati manaa koo waan akkanaa hin raawwattu gonkumaa jedhe. Haadha manaasaa waan amanuuf jechuudha. Haadha manaasaa waan amanuuf gonkumaa haati manaa koo waan kana hin raawwattu. Wanti kun wanta gaheedha. Wanta waaqayyoodhaan walitti nama buusudha. Macaafni qulqulluunis abbaa warraa haadha warraa tokko wajjin haa jiraatu jedha. Ishiin immoo waa'ee macaafa qulqulluu ni beekti gonkumaa kana hin raawwattu. Gonkumaa kana hin raawwattu. Oduun isin haasoftan kun naaf immoo fudhatama hin qabu. Kan warroota haadha manaa keessanii garuu hin beeku. Jedheen jechuudha. Gaafa inni kana jedhu lakkii ati wanta argite hin qabdu
maalitti beektaa yoo tana isaanii dhiirota biroo wajjin ciisu ta'a jechuudhaan irra deddeebi'anii too itti kaasan. Inni garuu mitii haata manaa koo nana mana gonkumaa waan akkanaa hin raawwattu. Gaafa isaan jedhan isaan keessa hiriyoota isaanii keessa inni tokko garuu lakkii ani mee amma deemee haadha manaa kee wajjin ciisee yoo dhufe wantoota amma biyyoota birootitti warqee walitti qabatte kana naa kennitaa jedheen. Laala qorumsi ammallee kallattiin taanan itti dhufee jiraacha. Laala amma waa lama keessa seeneera. Inni jalqabaa haadha manaa koo nan amanaa jedhee jira. Haadha manaa koo nan amana jedhee jira. Haadha manaa kee yoo amante immoo dhuguma haati manaa koo kana raawwattu jettee harka 100 keessa 100 yoo amanta yoo ta'e waadaa naaf seenii yoon ani haadha manaa kee wajjin ciisee yoon dhufe mallaqa harkaa qabdu warqii harkaa qabdu hunda isaatu iyyuu akka naaf kennitu waadaa naa seenii jedhe. Maal gochuu qaba namni kun? Lakkii haadha manaa koo nan amanaa waadaa siif hin seenu gaafa jedhe hin sobdaa jedhuun. Carraan inni qabu eeyyeen waadaa siifan seena jechuudha. Kanaaf waadaa hin seenee fi hiriyyaan isaa dursee gara mana ishee yookiin naannoo biyya isheetti deema. Erga achi ka'een boodatti uummata naannoo hin gaafate haati manaa Tarbaniyoos eessa jirti? Gaafa inni jedhee ollaa gaafa gaafatu ollaan lakkii isheenii erga abbaa warraa ishee deeme manaayyuu gabbaatee hin beektu dhiirotattis mul'attee hin beektu gonkumaa jedhani. Malli harkaa badee eessamee manuma ishee natti mul'isaa jedhe hin dhaqee gaafatee wajjattuun gaditti baate. Wajjattuu qabdi waan ta'eef illee gaafa wajjattuun itti gadi baatu wajjattuudhaan akka gadi waamtuuf hin gaafate illeen garuu hin didde gonkuma. Gadi ba'uu hin barbaanne ishee waaqayyoon kadhachaa kitaaba qulqulluu ilaalaa waan isa eegduuf waa'ee kana gadi hin ba'u jette. Innis malli harkaa badee boodarra garuu mala tokko murteessan. Wajjattuudhaan mallaqa sii kennaa yoo waan tokko naaf goote jechuudhaan ishee maal godhe kadhate jechuudha. Ishee wajjin waadaa tokko walii seenan yoo ishee dogongorsiifte mallaqa siif kenna jechuudhaan mallaqaan ishee bite. Isheenis immoo abbaa warraa kee har'a hin dhufaa jira. Kanaafiyyuu uffata haarawaa uffadhu qaama kee dhiqadhu gaafa isheen jettuun illeen osoo hin beekin mana qaama itti dhiqatan dhaxxee waadaa tokko immoo waadaa tokko kudhaama kan jedhamu yookiin mormata irratti kan isheen hidhattu isheenii fi abbaa warraa ishee bichaan kan beekan kennaa isaa walii kennan kan ta'e ofirraa baaftee qaama dhiqachuudhaaf gaafa keesseen wajjattuun ishee sun kana fuutee eenyutti kennite? Namicha dogongorsiisuudhaaf dhufe sanitti kennite. Mallaqa fudhatte jechuudha. Meeqa keenyatu har'as jireenya namootaa booressuudhaaf wantoota kana raawwata. Kiristiyaanni garuu kana raawwatu. Warroonni kana raawwatan wantoota kanarraa of eegaa. Kanaan booda inni waan san erga argateen boodatti isa san fudhatee waan san fudhatee gara hiriyoota isaatitti deebi'e yookaan gara abbaa warraa Elleeni Tarbaniyoosii fi hiriyoota isaatitti deebi'e. Kunoo kaa ati wanti naaf jettee haati manaa kun nan amana isheen dhiira wajjin hin ciistu jettee ishee wajjin ciisetan jaalala koo keessa seentee
waan kana morma isheetirraa baaftee naaf kennite kunoo jechuudha. Itti mul'ise. Darbaniyoos maal gochuu qabare? Waan isheen fi inni beeku iccitii addaa kan ta'e waan waadaa isaan walii seenan harka isaa jiraarra hin beeka inni maal gochuu qaba? Akkamitti amanuu qaba? Amanuu dadhabe baay'ee gadde ofitti gadde jireenya isaatitti gadde jedha seenaa isaatti irraa dubbatu. Isheen garuu warroonni daldaltoonni har'a hin dhufu jedhamee oduu waan haasa'ameef isa eeguudhaaf, isa simachuudhaaf, isa arguudhaaf gammachuudhaan jechuudha isheen. Uttaalte gaafa isheen isa eegdu inni gaddaan gara mana isaatti deebi'e. Gaddaan guutamee gara mana isaatitti deebi'e. Helleenin itti fiiddee dhungachuudhaaf yoo jettuu hin dandeenye inni rakkoo keessa seenee jira. Rakkoo keessa seenee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan tokko erga mana ga'een boodatti inni akkana jedhe. Isheenis hedduu gaafattee waan turteef waan tokko gaafachuu eegale. Ani si amanee yeroon biyya biroo deemutti ati immoo dhiirota biroo wajjin ciifte jechuudhaan itti dubbachuu eegale jechuudha. Sanaan boodatti isheen garuu gonkumaa ani waan kana hin raawwanne jechuudhaaf hedduun kaadaa turte, waakkachaa turte. Kanaaf inni maal jedhee kunoo kaadhimmamni ani siif kenne, kunoo kudhaamni ani siif kenne, anii fi ati qofti beeknu akkamiin harka namaa biraa galaree jechuudhaan kaadhimicha itti agarsiise. Kudhaamicha itti agarsiise. Gaafa inni kudhaamicha itti agarsiisu innis hojii badaa kan hojjete taanaan sin baasin hin hojjanne yoo ta'e si haa baasuu jedhee ishee bishaan irratti gatee biraa sokkee jechuudha. Saanduqa hojjete jechuudha. Haadha manaasaa jaalatu elleeni saanduqa hojjete bishaan irratti maal godhe gatee jechuudha. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Seexanni akkanatti jidduu namoota wal jaalatanii seenuudhaan yeroo ammaatis qorumsa baay'ee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo fi kadhannaadhaan cimuu qabna jechuudha. Yommus isheen waaqayyotti boossee silatii yookiin wareega waaqayyoodhaaf goote jechuudha. Maal jettee? Yoo bishaan kana keessaa na baafte ani fannoo kee kan bade sana akkuman ta'ee barbaade siifan argamsiisaa jettee garaa isheetti maalitti booche? Waaqayyotti booche. Waaqayyoos immoo abbaa jaalalaa, abbaa dhiifamaa warroota rakkatanitti dhiyoo waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boo'icha ishee san dhaga'ee bishaan keessaa akka isheen baatu taasise jechuudha. Saanduqni isheen keessa jirtu bishaan irra deeme osoo deemu namoonni mootiin biyya biroo jechuudha. Mootiin biyya biroo hojjettoonni isaa qurxummii warroonni qabu osuma karaarra deeman arganii itti fiiganii waan biraa se'anii hin fuudhanii gaafa laalan helleenitu keessa jira. Helleenii baasanii anatu fuudha irratti wal loluu eegalanii booda garuu gara mootichaatti geessanii jechuudha. Mootiin Roomaa Qunisxaa yookaan Konstantinoos mootii jedhamutu yeroo sanitti bulchaa jira waan ta'eef namoonni galaana qurxummii qaban jechuudha. Saanduqa san erga fudhaniin boodatti gara mootichaatti geessanii jiru jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo seenaa kana keessatti
of laaluu qabnaan nuti of laaluu qabna. Qoromsi namoota wal jaalatan jidduu akkamitti akka seenu seexan akkamitti akka isaan addaan baasu murteessuun dura ejjennee ilaaluu qabna jechuudha. Ejjennee of laaluu qabna jechuudha. Qoromsi kun eessaan natti dhufe wanti kun dhugumaayi jennee adda baafachuu qabna jechuudha. Muddamnee gara murtootti seenuu hin qabnu jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin ta'e qoromsa kan ta'e wajii seexana kan ta'e jidduu keenya akka balleessu hundi keenya kadhannaa keenyaan cimuu qabnaa jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo Illeenin mootichatti heerumuu ishee mooticha kamitti heerumte waan jedhu sanis immoo seenaa ishee wajjin ilaallaa jechuudha. Har'a garuu qabxiin nuti amma seenaa waa'ee Illeenii haasa'uu miti. Jireenya keenya keessatti finnee garuu jireenya keenya wajjin maaltu wal fakkaata waan jedhu wantoota nuti immoo irraa barannu irraa hubachuu qabna jechuudha. Qorumsa biyya lafaa kana keessa yoo jiraannu qorumsi baay'een akka jiraatu hubachuu qabna jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti mootittiin illeen mootichatti heerumuu ishee fi fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akkamitti akka isheen argite wajjin ilaalla jechuudha. Itti aansine garuu Waaqayyoon yoo jedhe guyyaa biroo jireenya Illeenitii fi jireenya dubartoota biyyoota Arabaa jiran yookiin shamarran biyya Arabaa jiran walitti dhufeenya isaanii wal bira qabneetoo ilaalla jechuudha. Maalidhaa? Waan tokko yoo barannu waan darbe yoo barannu seenaa darbe sanarraa waan gaaris waan gadhees barachuu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo biyya alaa biyya keessas jirtan yeroo hunda waa'ee Illeenii haasa'uu osoo hin taane jireenya ishee san gara jireenya keenyatti fiduu qabna. Gara jireenya keenyatti fiduudhaan Waaqayyo wajjin akkamitti jiraachuu akka qabnu qoromsi yoo nu qunname qoromsa san jala akkamitti ba'uu akka qabnu cimnee ejjechuu qabna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa qoromsa diinaa kan ta'e keessaa nu baasee ijoollee isaa akka nu taasisu maqaan isaatiin isa kadhannaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu dandeessu jechuudha. Garbichi Waaqayyoon yoo jedhe wantoota baay'ee qabatee dhufuudhaaf akka dhiifamaa fi jaalala Waaqayyootti qophiirra jira waan ta'eef ayyaanotas ta'ee gaafiiwwan garaagaraa waa'ee amantaa Ortodoksii keessatti ka'uu hunda isaatiyyuu ifatti macaafa qulqulluudhaa wajjin ilaalaa deemna waan ta'eef Waaqni qulqulloota wajjin haa ta'u. Nagaa wajjin naaf turaa. Jaalalli abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu hunda keenya wajjin haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya eeggumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Biyya keenyaaf nagaa uummata keenyaaf nageenya misooman hawwaa. Ciao. Nagaan